Ayyaanni weellisaa Taamiraat Katamaan jedhama. Baga waliin geenye. Ayyaanni Irreechaa gaa maal jedhee akka ibsu hin beeku. Waan jedhamee ibsamu hin beeku. Eenyummaa fi jiraachuu dhabuudha jechuudha. Ayyaanni Irreechaa jechuun keessattuu uummata keenyaaf Oromoof artistiidhaaf ayyaanni Irreechaa jecha hin qabu. Isa dhumaa jechuudha gaa lubbuutti itti ilaalama. Irreechi gaa keessattuu Irreechi Finfinneedha. Umurii keenya kanatti Irreechi Finfinnee bu'aa qabsaa'otaati jechuu dandeessa. Maal jennaan jaarraa hedduu duubatti kan hafe kan sirnoota darban keessatti Irreechi kun gadi qabamaa ture, akka hin taanetti ibsamaa ture, waan bareedan osoo jiru waan hin taane ibsamaa ture. Garuu akka weellisaa tokkootitti nuuf bu'aadha jechuudha. Bu'aa jechuun nuti itti dhufne warri nu fuuldura darban qabsoo kana qabsaa'anii bu'aa qabsaa'otaa fi artistoota Oromooti jedhee yaada akka warra eenyummaa fi hayyoota irratti du'anii hojjetanii. Maal seete amma Irreechi keessatti deebuu jechuun ilmoon abbaa ofiitiin bareedaa mire qe'een kun abbaa qabdi fakkaachuunis hin ta'u kun numa fakkaachuu qabdi jechuudha. Maal jennaan Oromoodhaaf gara hundaan kallattii hundaan aadaan diinagdeen maaliin barumsan addunyaa irratti illee beeksifachuuf sirni duraa sun qabsoodhaan cabee inni kunillee immoo amma kan cabuu qabu sirna diinagdee kanaan immoo cimne diinagdeedhaan addunyaa irratti namoota baratan gara saayinsii fi teekinooloojiidhaan wantoota sansaniin magaalaa kana keessatti riisarchiin godhamee warroota beektoodhaan jechuudha. Artiidhaan illee haa ta'u, fiilmiidhaan illee haa ta'u, haala saniin yoo irratti hojjetame diinagdeen illee kana caala jijjiiramuu danda'a. Lammata dur afaan Oromoo qofaan kan beeksifamaa ture amma immoo akkuma laaltan miidiyaa hedduutu jira. Afaan garaagaraatiin eenyummaan Irreechi maal akka ta'e namni hin beekne jira jechuudha. Oromoollee ta'e sabni biraa immoo Irreechi maali kan jedhu gara biraatti ta'anii akkatu jira. Waan itti himan kan qabate jira. Amma afaan biraatiin illee gaafa irra deddeebi'amee himamu galii ta'eera jechuudha uummata Oromootiif diinagdee irratti namni baay'een gara biizinasii kana keessa galanii waan baay'ee dalaganiiru jechuudha. Kanaaf jijjiirama guddaa jira jechuudha kan argutti. Dhaamsi ani dhaamu gaa dura jalqabaa of ta'uudha. Wanni guddaan kan kalee maali arri maali kan jedhudha. Aadaa haaraa osoo hin ta'in nuti aadaan nuti qabnu aadaa abboota keenyaa akka haadholii keenyaa akka abboota keenyatitti. Abboonni keenya immoo yoo jenne uffata akka kanaa uffatu yoo jenne gaafii biraati. Ammayyeessuun akka ta'utti ta'ee garuu akka safuu san cabsutti ta'uu hin qabu. Irreechumtuu matumti isaa aadaa fi safuu sirna isaa kan qabu waan guutuu isaa kan qabudha. Kanaaf dargaggoota haala kanaan uffatan mana aadaa galata illee qabu. Keessa illee warri immoo balleessan warri immoo osoo beekanuu balleessan kun waan kana gadi ta'aa laala itti ilaala. Wanti kun waan keessanii ija tana wal dabarsanii ilaaluun hin danda'amu waan ta'eef aadaa keenya kana qoradhaati gaafa diizaayinii gootan aadaa sanirra dhaabbatee ammayyoomuu qaba. Ammayyummaa jechuun uffata kukkutanii ofirratti qaama mul'isanii deemuu osoo hin ta'in ammayyummaan of ta'uudha. Aadaa ofii beekuudha. Ammayyummaa jechuun sana malee namni uffata aadaa uffatee deemu kun maali jedhamee akka nama duufatti ilaalamaa ture. Ammayyummaan garuu uffanni aadaa ammayyoome kan jedhamu yoo aadaa sirna duudhaa durii san godinaalee Oromiyaa hedduutu jira. Isaan san kan san eege yoo hin beekne gaafatanii akka hojjetan aadaa kana akka hin dabsine baay'ee qabsoo guddaa irra jirtu warri diizaayinii gootan hunda isaanii miti garuu immoo warra kanarratti illee warri diizaayinii godhan qabsaa'uu qabu jechuudha. Maaliif nuti hin beeknu uffatanii yoo ba'an agarraa bakka ba'ee waan hin beekneef qabsaanii waan san waliin nullee wajjin taane waan san sirreessuu akka dandeenyu. Baga ittiin sin ga'e kanan jedhu jalqaba irratti uummata Oromoo bal'aadha. Akkasumas immoo taansee maatii koo haadha ifaan guddaa galatoomii baga geessee irreecha milkii siif haa ta'u bara dhufu immoo waliin dhufnee akka Finfinneetti kabajnuun jedha. Guddaa galatoomaa isinillee baga isiniin ga'e.